Leeyaa goonuu amma sitti garuu raachuun amma tokko dubbateera atis soolanii warra jala jiru warra ijoollee asirraa warra rabsaa ooltu warra suura namaa gadi garagalchu tasgabbaa jedhanii obboleessa kiyya. Hundumtu Oromoodha. Namni mana tokko ijaaru warra jala jiranii ijoolleedhaan tasgabbaa jedhanii nama maqaa lachuu deemuuni kan man sin jedha obboleessa koo ulfaadha. Ayyee galatoma hundi keessanuu warra jirtan ulfaadhaa. Ani waan dubbachuu qabu tokko namni uummata Oromoo kana yookaanis nama personal nama dhuunfaa inni walitti buusu warra TikTokii kana waraabee jecha hamoo eddee gaarii dhiisanii daddabarsanii viidiyoo isaanii TikTokii isaanii guddifachuuf jiranii tokko badii guddaa kan qaban isaanii. Inni lammataa raachuu irratti teenyaa haasofneerra akkuma viidiyoon bahe teenyaa haasofnee jira. Inni haasofnee raachuu jibbaaf raachuu jibbinee yookaanis akka raachuun baduuf miti kan nuti haasuuf. Ani har'as booris irra deebi'ee kan inni dubbadhu raachee ijoollee Oromoof itti qabadhu ijoollee Oromoo guddisii ijoollee Oromoo taalentii qaban baay'eetu jiru mana keetti argisiisii ijoollee masaba sanaa faana qofa haasa'an ooliini jedhee haasa'eera waan jiru haqa jiru kun haasa'een jira. Isa gochuu dhiisuu mirga isaati. Sinii galee garuu wanta ani hin jenne sii galee wanta afaan kooti hamaan hin baane taa'ee bakka sanatti argamee miira keessa gallee isheen haasofteetti eeyyaa haasofteetti waan haasofame immoo viidiyoo argitanii jirtan. Achitti argamuu keenya isheenis sana haasa'uunsaa badii keenya raachee dhiifama obboleessa koo balleesseen jira ani siif kabajan qabaa ani siinii akka mucaa Oromoo tokkoottiin si ilaala baay'een si kabaja jedhee irra deddeebi'ee itti himee jira jechuudha miiseejiidhaan keessaan. Garuu raacheen sana hundumaarra darbee dhiifama koo fudhachuu didee maal godhee miidiyaa irratti ba'e jechuudha. Miidiyaa irratti ba'ee sana hundumaa yennanni waraabuu yennanni haasa'u ijoollee waraabdee ammas hedduma hamaasaa waraabdee naa erguutti ka'anii anirree miira keessa galee waan jiru tokko jedheen jira jechuudha. Sii galee. Naa akkasitti dhalli nama yennaa nama haasofsiisnu yenna nama faana haasofnu rispeektii namaa laachuun gaariidha sii galee nama kabajuun gaariidha. Kan jaalala sii kennus kan jaalala sirraa fudhatus uummata Oromoo sii galee. Yenna namni si jaallatu maaliif na jaallate namni kun maal goonaan na jaallate maalan balleessennaan na jibbee dhiyaan of ilaalu an abbaati sii galee. Garuu annan jaallatame jedhee anaan gajjallaa isaatti ilaalee yookaanis anaan gadi buusee ofiisaa waan akkasii gaarii miti. Waan akkasiin arga raachii irratti yeroo baay'ee jechuudha. So ijaa qulqullummaa koo ifatti baasee dubbadhu ijaa garaa sanaa yoo xinnaate viidiyoo 7 takataa'itu viidiyoo biraa gidduun gashiin viidiyoo 7 kan inni isaaf hojjedhe. Even isa dhiisi gaafa hawwiin argamtu viidiyoo akkamii akkan isaaf hojjedhee utuun jiraadhee si faana gammadee waan akkasii viidiyoo akkasiidha kan inni isa faana haasu. Garuu ijoolleen ammaa isaan ol kaasaniitu anaan gad buusaniitu inni bakka jecha hin qabu jechuun I don't know dhugaa rabbii waan isaan godhanii baay'aanatti natti dhaga'ama sii galee anaan akka lafaa argame wayitti isammoo diyaamenti bakka waan ta'e samiirra waan bu'e wayii godhaniitu akkasitti nasaalanii akka budaatti akka namaaf akka Oromoof waa tokkorree jecha tokkorree dubbatee hin dubbannetti anaan na ilaalanii waan isaan na gochaa turan argitanii jirtan asirratti jechuudha. So sanan hundumaa danda'een sabooddee immoo viidiyoo inni hojjete fammasuu barbaade maaliif isatti na fammasiisa ani koo raachee duran TikTokii kana jammare na fammasiises immoo obboleessa isaatiitu na fammasiisa ta'es galee garuu no miti sana miti. Kanaafiyyuu ani badii tokko hamaa tokko obboleessa koo raachuurraa waaqayyo na argu waa tokkorraa hin qabu. Waa tokko isaan amma dubbadhee borutu na gaafattan nan irraanfadha jechuun bakka nan dagadhaan garaa akkasiin qaba sii galee. Inni garuu qiimii qabatee akkasittiin haasa'ee bu'eera. Anyways kuni chaarjiinsaa inni ofiisaa haasa'atee fixatu xumursiiseera gaa. Anyways ani ammas boru sansinnaa beekuu qabdanii raachee akka kotti akka ilma Oromoo tokkotti akka qaalii ilma Oromoo tokkotti isa ilaala isa kabaje. Akkasitti naa hubadhaa. Maqaa kootiif jettanis raachees maatiisaas eenyuunu akkasiin arrabsitan immoo adaraa waaqa lafaa gamanumaan dhaabadhaa jedheen. Sinii dabarsa galatooma ulfaadha kanuman jechuu danda'a. Odaan carraa kanaan akka xumurattuutiif waan misunderstanding inni qabaateetiif dhiifama gaafattee cufachuu dandeessa carraa'uma kanaan sababni isaa raacheen qaamuma keenya tokko waan taaneef bakka buuneetiin dhiifama fudhachuu dandeenya.
Maal jettu sanii? Eekeessi jammar bakka lammataa irra deebuu yookiin ammas ganaa sagantaa biraa qabanii intinii biraa kaasuurra noormaalii asumarratti bakka dhiifama inni sunis ittiin qabamne aniif inni omtuu gidduun jiru jedhee bu'eera. Soolanis aniif inni waa tokko hin qabne. No. Akkaataa inni itti raachuun bu'ee uummata Oromoo hundumaaf ifadha. Siigalee. Solan koo atillee miyuut kaadhu lamaanuu bakka tokko ta'anii viidiyoo ba'anii dhiifama wal gaafachuu qabanii akka nama dhuunfaa lamaan qofatti ilaaluun qabdan dubbii kana. Namni wal arrabsaa jira, haadha namaa wal garagalchanii wal arrabsaa jiru. Gara fedheemmaa hin taane namni miidiyaa irratti wal dhabee gara gandaa deebisanii wal arrabsuun illee bareedaa miti. I think bakka tokkotti argee jira soorettii uumama raachee fa'aa wal garagalchaa wal arrabsaa jiran. Dubbii kana egaa dhaga'aan turee jira. Soodaan yaada dhuunfaa isaa ibsee rakkoon qabu yaada dhuunfaa dubbachuun. Waan kana ta'eef raacheen illee bakka jirutti, soodaan illee bakka jirutti dhiifama wal gaafachuu qaban. Akkas jedhee yaada. Yaa eekee jechuun araarri kun asirratti dhiifama wal gaafachuu hin danda'u garuu garaa akkuma wal hanqatanitti hafuu jechuudha. Akka isaan walitti dhangala'anii akka obbolaa akka aannanii bassoo walitti dhangala'anii waliin jiraatan akkuma kana duraa suni walumatti fidamee jarri lamaanuu ta'anii irratti haasa'amee sana booda walitti araarsinee deemuun gaarii natti fakkaata. Amma gaa uummanni jala jirtanii araarri xumuramaa jira. Kanaaf asirratti nama narrabsiina. Ani kana jechuu barbaade asitti soolan gama isaatiin akka qulqulleesse namoonni soolaniin deeggaranis karaacha deeggaranis dhagahanii nama guddaa lakkoofsaan 3,000 argaa jira waan ta'eetiif uummanni bal'aan kun waa hubatee deemu rakkoon furameera. Olmas ta'uu furameera haa ta'u garuu raachee soolan irra deebi'amee laayiv viidiyoo ba'amee akkaataa sanaan kolfanii taphannee maal jennee bifa sanaan everything akka fiiksi godhamu irratti dalagna marsaa lammaffaa fudhanneetu rakkoon qabu irratti raawwanne jechuukooti. Garuu soolan ammas waan jiruuf jedha wayii irra jira raacheen natti meera warreedii nan hubadha. Akkasitiin sinis illee beekaa jarjarsuu akkamiin ture tasa karoorsine waan kanas akkasumara yeroo laannee fi lachan isaaniifu sunis haa hubatamu. Amma soolan kan jechuu barbaade wanta taatee ta'ee komee jiru irra keessa ofuma akka dubbattaniin malee beekna. Ani amma dhuunfaa kootiin beeka. Waan odeeffamaa jirus gama lamaan keessaniin warri immoo sinni deeggaru fakkaatanis maal akka jedhan tiktaakii kana irra fiffiigee maal hubannoo mataa koo qabadheera already akkasuma warra balleessaa gurguddaa hojjetan dabalatee jechuukooti. Waan balfamaa ta'e warra dalagan dabalatee argeera eenyu maal akka dalagaa ture. Sunniin hundi bakka jirtan dhaabbadhaa waan poostii gootan illee kaasaa fi namni wal looluurraa waan buufattan tokko illee hin jiru. Sinitti hafu qaaniidha. Soolanis waa'ee raachee kan maxxansitee yoo qabaatte kaasi. Raacheenis waa'ee kee kan maxxansitee yoo qabaatte akka kaasu itti himna. Warri kaanis yaada kanarratti yaada dabaluu dandeessu. Ani kanan natti mul'atu irraati. Yooniinis waan si komachiisu wayii waan kana ilaallatu yoo maxxansitee haafu waan kana barnoota kennuufis ta'u maalis yaaddee haa ta'u waan maxxansitee jiraate kaasi. Ajandaa soolanii. Waan maxxansee hin qabu. Qeeqa kamiyyuu haa ta'u waan kana faana waan wal qabatu akkaawuntii keessanirra peejii keessanirra kaasaa piliis kabajaan isin gaafadhaa. Amma soolanan jettu jedhiitu soorettiin. Soorettiin illee dubbattu maal sitti fakkaata akkan ta'a yaadutti. Jechuuf hin jira soorettiitti deebi'aa jira. Guyyaa qaxaroon kun qabamee wanti kun hin milkaa'u kan jedhu persentii xinnoodha kan namanu maaliifi maybe. Raacheen deebi'ee dhufuu dhiisuu danda'a hin beekamu sii galee hin beekamu. Kanaaf qabadhaatii yoo dandeessan. Yooni ni milkaa'aa. Amma soolanillee soorettiinillee namni as keessa jiru yaada birii kennuu hin qabu. Akka kabajaan olii dhufne kanatti kabajaan addaan ba'uu qabna. Raacheellee neekist akkanumatti eegeeffaa dubbisanii sagantaa kan kee kanatti waamanii dubbisuu wayii. Amma soorettiinlee uummata akka dubbachuu hin qabdu. Soolanillee dubbachuu hin qabu. Ni finna raachuu rakkoon hin jiru. Yoo nama fixachiistan maalii rakkoon keessan? Inni asee bee waan ta'eef dubbatu akkuma bartan afaan irratti nama qabu. Akka ifaa ta'utti uummataaf akka ifaa ta'utti inni kun orri kun illee otoo isaanii bareedaadha. Inni asee bee waan ta'eef. Yooni. Orri kunis akkaasee eekena dubbatu waan dubbachuu jiru nan xumura. Eekee fambooni raacheenii fiddu pirogiraamii qabadhaa keessaan haasa'aa ani soolee rakkoon qabu soolee faana jira waan ta'eef xaataan qabu garuu waan haasoftuu haasa'ii qabu. Maal jechuutti jira soolan waan keessa keerraa qabdu asumattuu xumuruu dandeessa. Uummanni akka quba qabaatutti akka sirriitti hubatutti jechuudha. Gama keetiin kan jiru. Raacheen wanta komeesaa kaaseetiin akka dhiifamaallee akka nagaa buusu illee sifaana rakkoo qabaanne yoonillee komatee deeme yeroo dhiphoo sana keessatti jechuudha. Garuu nu ga'eeraa nu hin geenye walitti deemna nuti.
Kana jechuun soolan raachee sirriitti ajandaa bal'aasaa qabannee walitti deemnee waan kana wal'aannanna. Ani kanan jechuu jiru amma. Dhiifama guddaa. Ana waan nuti xiqqootti dabaluu barbaade. Xumurachuu takka. Okay, go ahead. Hayyee. Ana akka iddoon hin jirretti akka waan hundumtuu qoba akka waliin manneeffaman. Kanumaan jechuudha. Himata miti. Himata toon taane dhiifama gaafachuullee ni danda'a. Rakkoon jiru barannuu jirra jechuun uumaa jechuu miti raachee dhaga'ee aga'uu baatee wanti dhokataa ta'e hin jiru jechuudha. Nu amanaa nurraa fudhata. Soolan qulqulleesseera wanta misunderstanding jiruutiif dhiifamsi gaafateera jenna. Walitti deebisna immoo jechuuti jirra. Garuu kan inni itti aansee dubbachuu barbaadu eenyu soorettiin ni buusa jirtami sooretti. Kan soorettiin dubbatte sana raacheen amma dubbatee ture as kanarratti argeera viidiyoo sana. Soorettiin illee akkaataa kamiin waan akkasii kaasoftee fi dhiifamas gaafachuu qabdite maal akka wanta jettu jedhi uummata fuulduratti isaa booddee waan maxxansite kana faana wal qabatee peejii kana kan jiru yoo jiraate kaasii ka jedhu siif qabaa dubbachuu dandeessa soorettiin. Yooniinis akkaataama kanaan. Waan tokko siin jedhu dhiifama wajjin gaas erga sagantaa biraa qabnee walitti deebisna jettanii soorettiin illee bakka inni jirutti akkuma kanaan dura jedhame erga walitti deebuun immoo hin oolle sadan isaaniiyyuu iddoo tokko ta'anii amma fakkeenyaaf soorettiin sababa kanaaf hin jedhe yoo jetteellee face to face ta'uu qaba isin galee osoo akkas ta'e natti tolaanaan illee maaliif jennaan bakka raacheen jirutti hundi isaaniiyyuu ta'anii sababa akkasiiti bal'inaan bakka akka garaa warritti bal'ataniif akkuma sila jettan osoo akkas ta'e. Isa dhawayyaa masii galee asirratti amma dhiifama wal gaafachuu rakkoo faayidaan qabu. Waan hundumaa haasa'uu dandeenya masii galee. Raachee hin finna guyyaa biraa qabadhaati kaza akkasitti yoo ta'e wayyanatti fakkaataa dhiifama wajjin itti fufa. Maali sa'aatii hedduu qabaami sa'aatiin itti guyyaa tokko teenye ittiin haasa'uu dandeenyu manuma jiraata. Sa'aatiin yoo qabaate sa'aatii isaa adjust godhaate waan jiru waan garaa isaa keessaa baasee nutti dubbatee waan garaa keenya keessaa baasnee itti. Garuu kan isaa dubbate. Dallansiise raacheen lammataarra dhufeemi. Waan dubbatame sun amma jechuu sana irra deebi'uun barbaanne raacheen kan asumatti dubbatee deeme jechuudha. Sana viidiyoo soorettiin dubbatte irraa argeera. Kallattii kamiinuu gaarii isaa yaadamu hamaa isaa yaadamu raachee mufachiiseera waan sana ilaallatee soorettiin dhiifama gaafachuun akkam maal fakkaata. Kanumaan waa'een soorettii keessaa ba'a raacheen illee wantatti mufatee waan kana babal'isuuf hin qabaatu jechuudha. Itti himna marsaatti aanu soolan faana yoo wal argitan laayivii yeroo dubbannutti. Sirriitti daran keessa galleetiniin waan nagaatiniin kolfinee qulqulleessineetiniin bira kunnaa jechuudha. Maal isinitti fakkaata? Gaarii ture garuu wantichi immoo ka'umsisaayyuu soorettii bira daawwanii akkas walitti dhufee waanta ka'eefi I think wanta qobaatti adda ba'u natti hin fakkaatu. Isaan lamaan wal faana yoo isa duukaa dubbatan akka kootti dhagaa gaarii natti fakkaatan. Dubbadhu. Wanti jiru amma soolan kan inni sooretti irrayyuu soolan komatee wanti raachuun sababni itti komatee sababa walitti qinsaa fi jaalala waliin qabaniif natti fakkaata. Hunda caala jechuudha sii galee. So amma yaadnati jette sirrumayyuu ta'e osoo jiru osoo jarri kun idduma tokkotti argamanii waan jiru macalaqsinee dubbannee sana. Ariidhaa amma meebii dubbii keessa waa balleessuun illee dhufuu danda'a. Iddoon hin jiru. Ofii ati wal dubbiftanii keessaanii soolanis raachuus soorettiis yoonis waamtanii ergaan takkaa taa'amee rakkoon gidduu isaanii jiru. Yoonis karaa dogoggoraa yoo hubateera ta'e waan jiru walitti himamee waan jiru cabsinee keessaa baanee gaariidhaan jedha. Osoo akkas ta'e maatti. Kun naaf ta'a. Mormii irraan qabu. Tole, akkasaanaan itti waliigallee irraa asxaamaarii mokonnon as keessa jiru yaada isaanii ibsatanii. Asxaamaarii mokonnon. Wayyee nagaan jira. Hundi keessanii nagaa jirtu. Jira Jirra saafa galatu dhugaa dubbachuudhaa fi yaada
baay'ee namatti hin tolledha. Raachuun illee yaada isaa dubbachaa ture. Soolan illee akkasumadha. Egaan utuu danda'amee bakka lamaan isaanii jiranitti dubbiin kun haasa'ame irra caalaa baay'ee gaariidha jedhee yaada. Raachuun yaada jiru dubbateera garuu Soolan ituunni bakka inni jirutti haasa'e gaarii ture jedhee yaada. Garuu caalaatti araaramuun dirqama ta'a. Kanaafiyyuu yoo dhibee bakka bu'iinsarrayyuu bakka hundi isaanii jirantti tuusee jedhee yaadaanii waan hin dubbadhu hin qabu kan caalaa. Maal kun ijoollee haasaan danda'u? Astamaariin Mokonnoonii koomeedii qofa danda'a. Anis jaalladha baay'ee si kabajnaan sossodaachaa softaa. Ishee sun dubbadhee natti tola. Beellamni akkuma jirutti ta'e naaf eeyyamti yoo ta'e. Okay, waa'ee maalirra dubbattas eekee faana. Dubbadhu sooretti jira miti waa'uma muraasa namni akka hubatuutiif wal qabatee. Isuma sanaafi. Dubbadhu. Ani akka baratan kan barbaadu uummanni kun waanuma negatiivii isaadha kan isaan baasanii ta'u akka mul'atu. Fooloorsii ittiin guddifachuufis waan biraafis ta'uu danda'a. Kan ilaalamu malee ani raachirraa dhugaa dubbachuuf dhimma dhuunfaa walirraa hin qabnu qaamanillee wal hin beeknu. Akkuma ijoollee kan asirratti beeku kan asirratti akkasumatti beekachaadha. Gaafa geema isaallee uummanni irratti duulu geema isaatiif jechuudha. Seenaa isaarree kaasee akka uummanni hedduun irraa barachuu danda'u fakkeenya gaarii ijoollee laayifii akka isaa dabarsan keessa jiraniif akka ta'uu danda'u haamilee akka ta'u obsa akkam baalii guddaa akka qabu isarraa akka baranneef fakkeenya guddaa akka ta'e viidiyoo dalagee hin ture. Isaaf jechaadha. Kana jechuun hammeenya tokko akkan raachirraa hin qabne mul'isa. Yaadachiisuudhumaaf galtanii ilaaluu dandeessu. Inni viidiyoon asitti dalagame maal jettan kun immoo guutummaan isaa miisunderstaandingidha. Wanti nani jedhee fi akkaataan uummanni ittiin hubateef raachan illee ittiin hubate tasuma walitti dhufu. Inni biraan immoo wanni kuniyyuu akka sooshaal miidiyaa kanarratti gadi bu'u hin barbaanne nama raachitti sirriitti siquuf bilbilee maqaa obboleettii isaa dhuufteetti mana dha'ee ture laayivii irra gaafa taa'ee dubbatu jechaadha. So ani maqaa obboleettii isaa dha'ee taanaan miti dhiifamaa nan adabamayyuu viidiyoon hundi sun yoo jiraate naafaa ba'u jedhee nama isatti sirriitti dhiyaatuutti bilbilee himeera. Hammeenya raachatii fi miti dubbiin ani sun dubbadde. Meebii warri hubattaniitu ta'a gariin keessan immoo baay'inaan miisunderstaandingidha hubannoon keessan sirrii miti. Inni biraan immoo soolan baay'izawwee dhimma kana keessa badaa waan isa ilaallatu hin qabu. Dhugaadha dubbiin kun kan dubbatame mana sooleteetti taa'ee dhaggeeffateera. Of course taa'ee dhaggeeffateera. Garuu guutummaa dubbii kanaa kan dubbate anadha. Maalirraa ka'ee akkan dubbadhe iyyuu amma yaadadhu waan isin dhibuuf. Maaliif yoo jettanii dubbiin kun at least naannoo ji'a lamaa waan akkasiidha. Maaliif dubbiin kun iyyuu ji'a lamaan booda ka'ee amma akka ajandaa ta'es naan galu. Kan gaafii natti ta'e tokko jechaadha. Inni biraan uummata Oromoo hundayyuu dhiifaman gaafadhaan because sababan ani ba'ee agas ajandaa ta'a jedhee yaadne waan akkasii haasa'ee kanaani ajandaa godhattanii hojii ta'ee keessanii hiiktanii baay'inaan suura gadi gaggalagashuu daqiiqaa hedduu namatti fudhata. Biizii isin gochuu kiyyaaf iyyuu dhiifama guddaa. Raacheen immoo irra deebi'eensitti kun miisunderstaandingidha. Akkaataan ani kara deemtuuttiin jedhayyuu akkamitti akkaata ofitti garagashiteen beeku malee andaareektilisiin kara deemtuu hin jedhu. Siigala miti. Maqaa Haacaaluu Hundeessaa nama tokkoof hin moggaasinaa. Haacaaluun Haacaaluudha. Ilma sabaaf du'ee sabaaf falmee sabaaf hidhamaa turedha. Haacaaluun tokkoof tokkicha. Ammas gara fuulduraattis waanan jedhu kanumaadha baay'isawwee dhimma Haacaaluu irratti. Waan gaafii hin qabne jechaadha. Kanadha kan inni jedhe malee akka uummanni kun hubatee ajandaa olii gadi fiigsaa jiru kana miti. Maqaa warra isaatti siddoonitti dhaheen qabu. Ilaa maqaa warra isaa immoo itti dhoofte jedhaniitu ammoo iddoo haasaan sanitti akkam akka ta'e beektaa. Raacheen seenaa hedduu nama mararu keessa darbee jedhan koomentii dhumarratti jechaadha. Hundi keenyayyuu lammii Itoophiyaa warri qabnu warri taane hundumti keenyayyuu seenaa nama gaddisiisu hedduu qabna. Meebii seenaa isaatii gadiyyuu kan mararaa bakka nama gaddisiisu kan qabu hedduutu jira. Garuu chaansii ittiin ba'ee sooshaal miidiyaa irratti dubbatate hin qabne hundi keenyayyuu rakkattuudha. Akkasitti nama hin hubatinaa jedhee dubbadheera viidiyoon ba'es jiraachuu danda'a. Dhimma kanaa gaafan dubbadhe jechaadha. So walumaa galatti dubbiin ani raachee irratti qabamee iyyuu dubbachuu barbaade maalidhaa?
Yeroo baay'ee kun amma biyya keessa jiraatanii sagalee namaa ta'uu dhiisuu ta'uu danda'an haala biyyattiin keessa jirtu ilaalchisee jechaadha. Mirga isaadhamoo abbaa fedhee sagalee ta'uu danda'a dhiisuu danda'aadha. Namni isa dirqisiisu hin jiru anallee akkasuma jechaadha. Uummanni salaalee gadi ba'ee ilma namaa akka horiitti gaafa qanbaratti kaa'eetu araara jedhee kadhatu yoo xiqqaate viidiyoo diiwuutu gochuu qabayyuu. Ijoolleen keenya immoo ijoolleen dandeettii qaban taalentii ta'an hedduun jiraachuu danda'u. Gaafa geema itti ergan yoo xiqqaate diiklaayin gochuu yoo baate rakkoo maal qaba? Geema takka uffaana yoo taphachiiseen fooloorsii hedduu argatanii beekamtii argachuu danda'uuni. Karaa ittiin ba'an dhabanii ta'uu danda'a. Rakkoo maal kanadha kan inni jedhe malee akkaataa inni ittiin understand godhe saniin miti jechaadha. Hubannootu dogoggora. Soo kana kan inni jechuu barbaade galatooma. Thank you. Soritti galatoom siin jenna. Abigo. Magana tarii wal argina deebinee waan jenneef soorittis deebinee arguuf waan deemnuuf nan dhiisa waa gaafachuuf hin ture. Amboo fi eekee wal beellamaatii guyyaa itti fiduu dandeessan irratti hawaasaa irratti ijoollee foloorsii qabdu kana komachaatuma oolla. Hundayyuu waan komachaatuma oolla namni waan naan jedhu beeku malee. Jechuun maaliifin akkasin ta'uu eega foloorsii qabaatanii eega sagalee qabaatanii maaf uummataaf sagaleen taatanii jedhee yoonii kanayyuu arrabsee beeka. Manuma isaatti jechuudha. Nama hundaanuu numan komadhaa nama fakkeenyaaf waan akkasii irratti. Kanaaf amma hundiyyuu waluma hubannoo dhaba malee hammina namni qabaatee wal miidhe hin jiru. Garuu kan dubbii balleesse warra gidduu isaanii deemee waa waraabee suura gadi garagashee waa meeqa godhedha jechuudha. Kanaatiif isin dhaabadhaa hundi keessaniyyuu warri uummanni akkas gochaa jirtan kun isaan ni araaramu wal hubatus jedhee yaada kanuma na of galchaa. Tole eeke maal jettaan kanarratti? Kabira waan gabaabaa viidiyoo sana argee jira akka soorettiin dubbatte akkaataan hubadheera kana tamma dubbatte akka jiru ta'eetu bu'uurarraa hammeenyaaf wanti godhamu hagas mara hin jiraatu gama lachaniinu. Riyoota amma solanii utuu ishiin dubbatte illee akkamii ishee dubbachiisa iddootti adda dhaabsisuu qaba ture waan jedhuufaa waan akkasiifaatii komeen solan faana ka'ee jechuudha. Hubattanii yoo ta'e viidiyoo sana warra argitaniittan iddoo ta'etti waa'ee personaal waa'ee nama dhuunfaa yeroo dubbatamu dhaabuu akka riyyaa kootti obboleessaatti waan akkasii yoo ishiin dogoggorte illee waan taane keessaa bal'isteetiniin seentu dhaabuu waan akkamiin dadhabee ni barbaada akkaataan sun akka dubbatamu waan akkasiifaati. Dallan sun inni qaqqabu kallattii garaagaraan kana hubadhe jechuudha. So walumaa gala kanarraa maal baranna seetanii waa'ee free individuals bilisummaa nama dhuunfaa kabajaa. Okay? Bilisummaa nama dhuunfaa jiruuf jireenya nama dhuunfaa keessa haala kam keessattuu hin galiina. Namni dhuunfaa sun waan sabaa ilaallatee waan dalagu tokko irratti qeequun ni danda'ama. Qeeqi sunuu kan wal balleessu ta'uu hin qabu. Kan wal barsiisu, kan wal ijaaruu, kan wal guddisuu yoo ta'e ni danda'ama jechuudha. Namni akka koo han barbaadde yoo ta'e natti hin gorru. Namoonni immoo hin dandeenye immoo jiru. Okay? Sababa garaa garaatu jira. Keessumaa immoo amma feemesii akka ta'an immoo sooshaal miidiyaa kanarra jiran biyya keessa jiraachuunis mataansaa xiqqoo haala hundumaa waan godhuu feetu hundumaa akka gootullee haalli siin mijatu jechuudha. Sanas yaada keessa galchuun akka malee murteessaadha jechuudha. Waan baay'ee xiyyeeffannoo keessa galchuun. Sun immoo akkamiin dogoggorarraa namaan bisa seetan waa'ee nama dhuunfaa dhimma godhannee ajandaa godhannee dubbachuu gaafa dhaabne waan akkasiirraa bilisa taanaa jechuudha. Ittiin dhimmiina waa'ee nama dhuunfaa. Waa'ee jiruuf jireenya nama dhuunfaa jechuudha. Fakkeenya anaan yoo fudhattan dalagaa koon beektanii, bakka hin jiruun beektanii, fuula koon beektanii kunniin naman ilaallatu waan dhuunfaa kooti. Waan ani dubbadhu, waan ani godhu, waan sabaaf miidhaa Oromummaa Oromiyaa faana walitti bu'aa gaafa sana qabaanan gadhiisina. Okay? Qeequute jechuudha. Kabraa yoo gootan nan miidhama. Kanaaf waan akka kanaa haa barannu. Nama dhuunfaa irratti baay'ee dadhabuun barbaachisaadhaa miti. Yaada akkasii qabdii maal jechuu barbaadamiiti kan jedhu irratti yaadarraa dubbachuun ni danda'ama. Qeequun ni danda'ama. Irruma irra keessa ishee jechuudha. Kabraa gaafa immoo qeeqnu feemesii keenya guddaa keenya jenneetiniin waan irraa eegnu guddaa tokkotu jira yoo ta'e sana gaafa dhabnu
qeeqa akkasii keessa galuun hinuma jira. Anna nu badda kallattii kamiinuu. Akkasumara wanta nama dallansiisu baay'eellee hin qabu. Bareedaa. Yommuu namni dallan yoo lakkii yaadameetiin hin turre erga yaadame immoo dhiifama kan jedhu sana dafanii tolfachuu sanas immoo itti baruun beekumsa biraatii jechuudha. Utuu hin babal'atiin dafanii aamsuun maal karaa garaa garaa walquunnamu. Fakkeenya tokko isiniif kenneen ture durseen. Ani abbaa barbaade waan sanyii faana loogaawutii kana mataasaa faana guyyaa ta'e wal mufannee hin dubbanne iyyuu callisnee hojii keenya itti fufne deebinee immoo jechuudha. Agartanii waan tokko waan wal quunnuu hin qabnamu. Takka ammallee siyaasaan yaada ilaalchaa garaa garaatiin warri waan akkasii jira. Haala kam keessatti iyyuu utuu inni na loleeyyuu hin gadhiisuun eessayyuu hin gahu jechuudha. Yeroo kenneeniif maal jee gangalchee qalbiitti gaafa deebi'u eegee dhiifama jee akka deebi'u nan beekaa jechuudha. Akkaataa kanaan bilchaachuun akka malee murteessa. Ani Oromoo ta'ee dhalli Oromoo tokko dhiira dhalaa osoo hin jedhin akka jedhamu sana warri garaa garaa akka dubbatan sana akka jedhamu barbaadu. Girrisaa mangaa maaloo jettee namni afaan ishee namatti haxaawwatu sana akka ta'u barbaadu. Ilmi Oromoo intalli Oromoo yaadnee of dandeenyeetiin maaliif waan goona ka jedhu sanaan socho'uu akka danda'u sana. Kabraa immoo bilisummaa dhuunfaa ofii kabajannee kan namootaas kabajuu baruu qabna. Namni waan barbaade yaaduu waan barbaade dubbatu arrabsuun illee mirga argitanii kan mirga hin ta'iin nama tuquudha. Akkuma addunyaattu jechuudha. Gaafa tuqamte immoo mirga ofittisuu qabda waan ta'eef lolattaa jechuudha. Inni illee akkaataa sanaan adeemama waan ta'eetiif amma waan ani jechuu barbaade wanni guddaan komeen jiru baay'ee xixiqqaa ture. Kan babal'isee hammeesse warra abbaa dhimmaa osoo hin taane warra fuudhee afarsu warra fira fakkaattee allaattiin simbira nyaattee sana. Ani hin beeku warri soolaniif dubbatan fira soolan ta'uu isaanii itti amanaa hin jiru. Nan shakka. Sababni isaayyuu jaarsa ta'anii dhimma kanarratti dafanii rakkoo kana aamsu maal kan jedhamu qaba. Mana banatamee yookaan immoo nama biraatti keessanii tokko ol kaasuun Oromoof miti saba biraaf waan egaa kanan gorsu jechuudha. Namni wal kabajuu danda'u qaba. Oromoon waan tokko dubbachuun qaba waan bu'uuraa. Akka sabaatti akka Oromootti wal kabajuu qabna. Yoo dandeenye immoo irra guddannee wal jaalachuu qabna. Itti aansee wal amanuu qabna. Waan sadan kana yoo qabaanne waan akka sabaatti nu waliin gochuu hin dandeenye lafa kanarra hin jiru. Saba guddaadha waan taaneef. Saba hawwamee ta'amuu hin danda'amne waan ta'eef. Of course guddifachaa moggaasaa maaliin sabaaf sablammiilee biraallee warra hawwatudha. Yoo nuuf galeetti dhimma baanee jechuu kooti. Kana jechuun barbaade walumaa galaa dubbii rakkoo hambisuu keessatti dhimma nama dhuunfaarraa dubbachuun kanarraa barnoota xiqqaatus arganneetuun gara fuulduraatoo walirratti bobba'uu waan akkasii dhiisne gaariidha. Nan beeka as kanatti kadaan ga'e miti akkuma walumaan quba qabnu. Waraana qaba jedhanii walirratti duulamaa ba'eemi beektuumi. Hinumaayyuu keessa kutamee hagaa ijoolleen biyya Arabaa kanatti waan baay'ee waan suukaneessaa wayii agarsiisaa ba'an sana faalraallee baratamuu qaba ture jechuudha warra nama dubbii afarsaa turan. Dubbiin kun immoo baay'ee xiqqaadha jechuudha sana faana yoo dorgomsiifamu. Sanallee osoo hin suphatiin jirra jechuudha. Haalli tokko mijaa'ina hafuurraa. Sana sirreeffachuu irratti yaaduu qabnaa malee rakkoo biraa ajandaa biraa uumuu hin danda'amu. Ajandaa barbaachisaa ta'e waan baay'eesaa uumuu hin danda'ama bal'aatu jira addunyaa kanarra ajandaa akka ta'uu danda'u. Itti yaadanii. Qalbeessaa galchisiin jechaaru galchi. Waan ajandaa ta'an kanneen akkasii yooniin fa'aa kan uummata keenyaan ala ta'e fiddanii ajandaa laachuun iddoo qabdutti kan jedhu siif qaba kanuma baay'ee narraan eegiin. Amaluma nama rifeensa hin qabneeti eekeetti muriin. Akkasii baay'ee dubbadhee warri kaan dabaree fudhadhaa dubbadhaan dhaabbadheera marsaa lammaffaa walitti deebine rakkoo keenya dhibbaa qulqulleessine obbolaan keenya walitti akka deebi'an mamiirraan qabu galatooma.
Thank you. Eekee jecha tokko siin jechuu barbaada galatoomii guddaasaa waan kana erga silaa baay'ee tokkotti dadhabdee nu wajjin tanechaa turte galatoomii jecha siif hin qabu kabajamii jabaa keenyaa dhugaa rabbii galatoomii guddaasaa. Galatoomii siifu mana sheefaan ture takkas mana yoonii olii gadi fiigaa ture quba qabdi kanaaf galatoomii. Ulfaadhuu qawwee eekee nu jiraadhu siin jenna eekeen beektu maqaa qawweeti. Maqaa beektu warri qabsaata kanatu beeka. Na baay'ee si kabajna baay'ee si jaallanna nu jiraadhu siin jenna. Jaarsa abbaa gadaa asirraa qabnu isa ta'ee jechuudha yeroo araaraatti yeroo garaa garaatti deemee kan haasawu isadha. Galatoomii siin jenna ulfaadhuu qalbeessaa weelkaam baga nagaan dhufte. Ameen baga nagaan eeddanii hundi keessan kan gubbaa kan jalaa Oromoo bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa akkam jirtanii nagaartanii wayyaa isiniin jedheera. Jechuun dhimma ol dhufee baay'ee nama dubbii danda'u illee miti homaas dubbachuu hin qabu. Jechuun wanta dubbataa jiranii jechuun eekeen hundumaa fixeera wanta ta'uu qabu. Jechuun beektu miti yaa uummata wanta tokkitti bichaa jedha. Kani ormii nunnuu dhiiburratti nuyi wal dhiibnu qofaadha na gaddisiisu yeroo hedduu jechuudha. Orommaa waliin himannaa hundi keenyi inni kaabaas inni dhiyaas inni lixaasi. Warri kaanoo Oromoo jechuun woorditti umallee isaanitti ulfaatee ximbigaallaa nuun jedhu. Kana hundi keessan ni beektu. Oromoo jedhaniituma maqaan kun waamuun itti ulfaatee ximbigaallaa nuun jedhu. Nuyi immoo ofuma keenyaa wal garagashne tokko ol baasne isa tokko gadi buusne ammuma jala laalaa jirraa. Kaan Soolee Kiingi jedha, kaan Raachuu Kiingi jedha. Warra jala jirtanii jechuun ani beekaa miti dubbachuudhaaf illee baay'ee hin danda'u garuu mee wantoota akkas akkasii wanta xiqqoo taate irraa foloowerii fakkeenyaaf wanti nuu godhu hin jiru foloowerota guddaa qabanii akka biyya keenyaatti hannu beennu tokko Joon Daani'el ture. Joon Daani'el foloonsaa sun hidhaarraa sana hambisnee yakkarraa sana hambisne. Hundumti keenya otoo foloowerii biliyeena qabaannee yakkarraa nu hambisu homaa tokko nuun godhu. Foloo arganna jettaniiti woordii namni tokko dubbate keessaa akka kuttanii warri poostii gootanii namoota waliin buustanii isa tokko ol baastanii isa tokko gadi garagashitan hadaraa maqaa waaqaa maqaa Oromoo saba guddaa kanaan sin kadhadhaa dhaabbadhaa waan jedhu bichaa ergaa qabaa galatoomaan. Thank you. Qalbeessaa keenya nu jiraadhu siin jenna. Gamanumaan qalbeessaan illee ijoollee Oromoo baay'ee sappoortii nama godhudha. Hundi keessan foloo godhadhaan isiniin jedha warri beektan beektu egaa warri kaan immoo beektanii jedha warri beektan garuu foloo godhaan ijoollee Oromoo baay'ee sappoortii godha. Lafa gargaarsaatti illee akkuma kanadha. Yaada bilchaataa yaada bareedaa kaasee ulfaadhu siin jenna. Isheen kun siifuu viidiyoo maaliif baate? Aannan dubbadhu. Maaliif baate? Sila jalqaba viidiyoo baay'inaan jechaa turtan natti fakkaate yoo dogoggoruu baadhe. Sun na bira teessettas rakkoon qabu garuu. Caasaadhaa maal tas na fide sila nan cufadha bakka. Aannan dubbattanii kiyyaa baay'eeruuf aannan dubbadhaa. Miitiira jiru jarri maali? Salootii gochaa jirtu? Aannan inni bakka taphadhaa. Aannaneen viidiyoo ba'uuf qophaa'aa jirti aannaneen. Aannaneen viidiyoo ba'uuf qophaa'aa jirti. Akkasumi aannaneen. Viidiyoo ba'uuf natti fakkaata moo haasaan danda'ani akkas tamaarii mokonnan? Siifuu dorgomaa jirti. As tamaarii mokonnan viidiyoo ba'ame? Maal kun naan jedhan yoo ba'e dhiisaa hafu. Inni koomeediitti himatu dhukkee irraa kaasa. Okay, gamme welcome baga nagaan dhufte. Jirtu Oromoo akkam jirtan? Jira kun akkamaati? Jira manni dubbini soolanii firaachemmaa wal godhani. Boodii isaanii. Ribaa kaanuun jedhe. Amma irra ganama mana liiltitti hin argeeyyuu naaseebe. Kanaafuu. Araara buusaa bakka eekeen faayi tokko kan amma nama guddaa fakkaata loogaati. Walitti waamaatii walitti araarsaa soorettiin illee akkasuma malee hin dabbara dhugaa namatti hin tolu beete kolfaan ture.
Yooni modereetarii kee maaliin isaan godhe? Maafi? Yaa baay'ee nama baay'ee damassase gammee yeroo hundaa gaafa bilookii jala galuu gammee matu ati baay'ee miira kee to'achuu hin dandeessu baay'ee bilookii goota beektaa mana kanatti. Eenyu? Ani modereetarii miti. Waan taragiin. Riikwistii balleessanii. Riikwistii san godhuu na balleessaa turan. Koomentii qofa. Eekiin gimmitiin isaa sirrii ture. Ani hin jenne egaa qophaa'aa jirti aannaniin jedhee bara. Gammee ittuma jirra ni furannaa eessayyuu hin jenne abdan. Walitti fidaa xinnoo isheen namoonni haasa danda'an malee callisanii ijoollee ol guuranii intin jechuun hin danda'amu. Yeroo ittiin namoota dandeettii haasaa qabanii jechaadha malee ijoolleen kun maadhaa walitti bu'uun isaanii hin ta'u. Aliif diinaafis karaa banuu ta'a diina yeroo hin jedhu orma jechaadha. Dhaabbate wayya beektaa Raaches Gorsaati waama. Warri viidiyoo irratti waraabdanis ijoolleonni. Hubatanii jiru warri abbaa hubatanii jiru amma kan rakkisaa ture warra kaanii isaanis immoo dhaabbatu kanaa booda jennee abdan waan maxxansan akka kaasan carraa argattaniin itti himaa. Inni waliin qabatinaa Oromoo kanarratti dursinee waa yaaduu qabna beektaa Oromoo. Amma Oromoo irratti maaltu ta'aa jira? Jennee yaadneetu ijoollee kana walitti finna malee walirratti ati kana goote raacheen kana mucaan nama soolan kana innee nama tokko ol kaasnee nama tokko gadi buusuunis hin danda'amu seedhamuuf hin jedhee galatooma isa kanaana. Thank you.